Ragaan barnoota hojjettoota federaalaa 129 soba tahee argamee jira. Ameerikaa keessatti meeshaa waraanaa gabaa gurraachatti dhihaatee gurguramaa jiraachuun dubbatamaatiin jira. Waraana Yukureenii fi Raashiyaa ilaalchisee waliigaltee irra dhiheenyatti yoo kan gahamu taatem gidduu isaaniitii akka baatu Ameerikaan akeekkachiifteetiin jirti. Oduu kanaa fi kanneen biroo qabanneetiin jirra. Qaroo miidiyaa filannoo keessan godhachuudhaan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jechaa gara oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qindeeffanneetti isin dabarsina. Ragaan barnoota hojjettoota federaalaa 129 soba ta'e argame jedhaman. Ministeerri barnootaa sakatta'insa manneen hojii federaalaa irratti geggeeffameen ragaan barnootaa hojjettoota waajjira federaalaa 129 ta'uun soba ta'ee argamuu beeksiseera. Profeesar Birhaanuu Naggaan raawwii hojii ji'oota 9 darbanii bara baajataa 2017 mana maree bakka bu'oota uummataatiif wayita dhiheessanitti ministeerri barnootaa gamaa galmee barnootaa hojjettoota federaalaa gaggeessaa turuu ifa godhanii jiran. Marsaa jalqabaatiin ragaan barnootaa hojjettoota 32,815 odeeffannoo Komishinii Siivil Sarvisii irraa dhaabbilee federaalaa fi itti gaafatamummaa qaban 280 irraa argameen irratti hundaa'uudhaan mirkanaa'uu ifa godhaniiru. Sababuma kanaan ragaan barnootaa sobaa 129 argameera. Odeeffannoowwan hojjettoota 469 guutuu waan hin taaneef gara Komishinii Siivil Sarvisiitti darbuun hanga ammaatti eeggamaa jiraachuus beeksisaniiru. Yoo odeeffannoon kun kan qulqullaa'u tahee 129 kana irrattis dabaluu akka danda'u yoo himan kana booda ragaan dippiloomaa Ministeera barnootaa federaalaa adeemsi kanaan dura yuunivarsiitichatti kennamaa ture akka itti hin fufnes dhaabaniiru. Odeeffannoo barnootaa sirna barnootaa keessatti itti fayyadamaa jirru amanamummaa si'ataa qulqullina irratti rakkoo waan qabaateef kana furuudhaaf sirna odeeffannoo dijitaalaa haaraan guutuu biyyattiitti hojiirra oolaa jiraachuus ibsa godhaniitiin jiru. Turtii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Veetnaamitti taasisan tumsa waloo kan mirkaneessedha jedhan Dr. Laggasaa Tulluun. Ministeerri tajaajila Komishinii mootummaa Laggasaa Tulluun akka himanitti Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad Veetnaamitti taasisan daawwannaa isaanii ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Dr. Abiyyi Ahmad Veetnaamitti daawwannaan taasisan tumsa waloo biyyoota lamaaniin caalmatti kan mirkaneesse yoo jedhan daawwannichi seenaa haaraa galmeessuudhaaf dandeettii uumee fi Itoophiyaan biyya daran barbaachistuudha jedhanii jiru. Turtii hariiroo waloo hawaas dinagdee cimse tumsa hariiroo tarsiimawaa guddise ta'uu ifa godhaniiru. Hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii erga eegalee bara faranjoota 1976 as daawwannaa hooggantoonni mootummaa ol'aanoon taasisan isa jalqabaa akka ta'es dubbatameera. Veetnaam misooma qabeenyaa namoomaan Itoophiyaa deeggaruudhaaf waadaa galus ifa godhaniiru. Meeshaan waraanaa Ameerikaa ammayyaa gabaa gurraacha irratti gurguramaa jiraachuun himama. Meeshaaleen waraanaa Afgaanistaan keessatti harka Taalibaan galan kan walakkaa miiliyoonaa ta'an gariin baduu isaanii gurguramuu yookaan seeraan ala garee birootti dabarfamuu maddeen yoo himan isaan keessaayis muraasni harka qaamolee Alqaa'idaa waliin hidhata qaban galuu amanamaa jira. Taalibaan bara 2021 keessa wayita Afgaanistaan deebisee to'atee qawwee fi meeshaalee waraanaa gara miiliyoona 1 kan irra caalan isaanii maallaqa Ameerikaatiin bitaman to'achuu isaanii qondaalli Afgaanistaan duraanii himee jira. Meeshaalee waraanaa kunis baay'een isaanii Ameerikaan kan tolfaman akka tahee fi qawwee M4 fi M16 akkasumas meeshaalee waraanaa durii biroo kanneen waraana waggoota hedduuf dura Afgaanistaan keessatti hafan kan hammatudha. Irra caalaan isaanii mootummaa Afgaanistaan duraaniitiif kennamaa kan turan bara 2021tti garuu wayita Taalibaan Afgaanistaan keessatti cimaa adeemaa turetti loltoonni Afgaanistaan hedduun meeshaa waraanaa fi konkolaattota isaanii dhiisanii harka kennatan yookaan kan baqatan meeshaaleen kaan ammoo kan humnoota Ameerikaatiin akkasumas gatamanidha jechuunis himama. Yoo xiqqaate meeshaaleen kunneen keessaa walakkaan amma bakkisaa kan hin beekamne jechuun Taalibaan dhuma bara darbee irratti koree qoqqobbii mana maree nageenya dhaabbatan biyyoota gamtoomaniitti kan Dohaatti argamutti amanuu isaa ifa godheera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gabaasa baatii gurraandhalaa keessa baaseen Teheraan Paakistaan sochii Islaamaa Uzbeekastaanii fi sochii Islaamaa Turkismaan bahaa fi sochii Ansaarullah Yaman dabalatee dhaabbileen Alqaa'idaa waliin hidhata qaban meeshaa waraanaa Taalibaan qabatee ture argachaa yookaan gabaa isaaniitti gurgurachaa bitachaa akka jiranis himamee jira. Gabaasa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii bara 2023 baaseen Taalibaan ajajoota naannoo meeshaa waraanaa Ameerikaan qabame keessa
dhibbantaa 20 akka qabanii fi hayyamameera kan jedhame irraa ammoo gabaa gurraachatti akka guddachaa jiranis ifa godheera. Ajajoonni kunneenis Taalibaan waliin hidhata kan qaban ta'ullee amma yeroo baay'ee naannoo isaanii keessatti sadarkaa ofiin of bulchuu gahaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kanneen meeshaa waraanaa ajajoota naannichaatiif qabsaa'ota gidduutti aangoo cimsuudhaaf bal'achuu raawwate. Taalibaan gabaa gurraacha madda meeshaa waraanaa badhaadhinnaa ta'e itti fufee jira jechuudhaan hubachiisee jira. Namoonni dureeyyii fi ajajoonni naannoo meeshaa waraanaa haaraa meeshaalee Ameerikaa moofaa kan daldalan yommuu ta'u irra caalaan isaanii meeshaalee waraanaa humnoota Ameerikaan deeggaraman dhiisanii deemanidha jechuunis himamaa jira. Lakkoofsi meeshaalee waraanaa qorataa waliigalaa addaa Ameerikaa ijaarsa Afgaanistaan Sigar akka mirkaneessee galmeessee ibsutti kan maddeen nageenyaa yookaan maddeen isaanii caqasaniin gadi ta'uu dhaabbatichi gabaasa bara 2022 baaseen odeeffannoo sirrii argachuu akka hin dandeenye waliin himeera. Meeshaaleen waggoota darban keessa mallaqa kutaalee fi dhaabbilee Ameerikaa adda addaatiin kan gargaaramanii fi kan dhihaatan ta'us ifa godheera. Sigara itti dabaluudhaan waggoota kurnanii oliif adeemsa kutaa ittisaa meeshaalee hordoffii Afgaanistaan keessatti raawwatu irratti hanqinni rakkoolee mudataniiru jedhe. Akkasumas Sigara ministeera dhimma alaa qeequun waajjirichi waa'ee meeshaalee fi mallaqa inni booddeetti dhiisee bahe ilaalchisee odeeffannoo daangeffame kan sirrii hin taanee fi yeroo maleessa nuuf kenne jechuudhaan komateera. Biirichi garuu himannaa kana kan haale yommuu ta'u dhimmi kun baay'ee dhimma siyaasaa waan ta'eef Pireezidaantii Doonaald Tiraamp irra deddeebiidhaan meeshaa waraanaa Afgaanistaan jiru akka deebifatan dubbataniiru. Meeshaaleen waraanaa sadarkaa ol aanaa doolaara biiliyoona 85 baasutu achitti hafe jedhama. Afgaanistaan addunyaa irratti biyya meeshaalee waraanaa gurguddoo gurguran keessaa tokko yommuu taatu, meeshaaleen isaan dhiisanii bahan kan hin jirre ta'uu Doonaald Tiraamp walgahii kaabinee bulchiinsa haaraa jalqabaa irratti yeroo dubbatan ifa godhaniiru. Kana ilaaluudhaan yoo kaffaltii isaaniif kaffaluun nu barbaachises gaariidha garuu meeshaalee waraanaa keenya akka deebi'an barbaanna yoo jedhan sababii mallaqni Afgaanistaan keessatti bahem leenjii waraanaatiif kan mandheeffatanii fi gargaarama biraatiif kan kenname jechuun dubbatan. Akkasumas Afgaanistaan bara darbe dhaabbata qorannoo nagahaa eedilaa addunyaa Iskoot Holmi biyyoota baay'inaan meeshaa waraanaa alatti ergan 25 keessatti Afgaanistaaniin osoo hin katabin hafeera. Taalibaan yeroo hunda meeshaa waraanaa Ameerikaa kan agarsiisan yoo ta'u dirree xayyaaraa Baagraam kan akka buufata xayyaaraa guddaa US naatootti tajaajilaa ture dabalatee akka mallattoo injifannoo fi seera qabeessaatti kaa'u. Erga bara 2021tti bahameen booda Peentaagoon meeshaalee Ameerikaa Afgaanistaan keessatti hafan hojii dhaabaniiru jechuun ifa godheera. Haa ta'u malee ergasii Taalibaan meeshaa waraanaa Ameerikaa fayyadamuudhaaf waraanaa dandeettii qabu ijaaruun gareewwan wal morkan kanneen akka adda diddaa biyyaalessaa fi bulchiinsa mootummaa Islaamaa Koharsan kan naannoo garee Islaamummaa waliin hidhata qaban jedhamu irratti ol aantummaa guddaa argateera. Taalibaan meeshaalee waraanaa kanneen qabaman keessaa muraasa viidiyoo ololaa irratti agarsiisaa kan ture yoo ta'u haa ta'u malee sababa hanqina hojjettoonni leenji'anii fi ogummaa teeknikaa irraa kan ka'e dandeettii isaa maashinoota sadarkaa ol aanaa kana akka heelikooptara Black Hawk fayyadamuu fi suphuu qaban daangeffameera jedhama. Meeshaaleen ammayyaa kunneen baay'een isaanii ammallee hojii irra kan hin oolledha. Haa ta'u malee Taalibaan meeshaalee qajeelloo ta'an kanneen akka humneesii fi meeshaa waraanaa xixiqqaa opereeshinii isaa keessatti fayyadamuu danda'aniiru. Muummee ministeera Indiyaa fi Elon Musk walta'umsa teeknooloojii US Hindii irratti mari'atan. Muummee ministeera Indiyaa Narendra Modi humna teeknooloojii fi kalaqaa biyyattii isaanii qabdu Elon Musk waliin mari'ataniiru. Haasaa jimaata darbe bilbilaan biiliyeenara teeknooloojii Elon Musk X irratti barreessaniiru. Dhimmoota kanaan dura Washington DC'tti mari'atan akka deebisanii kaasanis yoo himan itti dabaluun Indiyaan gama kanaan michummaa ishee yookaan michummaa US waliin qabdu guddisuudhaaf cichoominni isheen qabdu daran ol ka'aadha jette. Tiraamp yeroo bulchiinsa isaanii boqonnaa guyyoota 90 kennuudhaan dura Indiyaa irras taarifa 27 kaahee ture. Mariin Moodii fi Elon Musk yeroo pireezidaantiin itti aanaan Ameerikaa J.D. Vance Hindi daawwachuudhaaf guyyootni muraasni hafuu kana yoo dhagahamu ammoo waan biraa kaaheetiin jira. Marii nagahaa Yukureeniin jijjiiramni yoo hin jiraanne Ameerikaan gara fuulduraatti tarkaanfatti jedhan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon waliigaltee nagahaa Raashiyaa fi Yukureen gidduu Ameerikaan jaarsummaan hojjettu
Guyyoota muraasa keessatti yoo mallattoon ifa ta'uu baate ammoo US dhiifti jechuun akeekkachiiseera. Yaalii kanaan torbaanii fi ji'ootaaf itti fufuuf kan hin deemnu yoo jedhan kana jechuun Ruubiyoon Ameerikaan wantoota dursa kennuuf qabdu biroo irratti xiyyeeffatti malee isaan waliin tarkaanfii biraa hin tarkaanfattu jedhan. Raashaan bara 2022 keessa weerara guutuu Yukureen irratti kan jalqabde yoo ta'u dhukaasa dhaabuu danda'amu kamirrattuu haal duree hedduu keessee jirti. Yaadni Ruubiyoo kun kan kenname Yukureen waliigaltee albuudaa Washington kan Yukureen deebisanii ijaaruudhaaf fandii investimentii hundeessuudhaaf yaadde waliin waliigaltee mallatteessuudhaaf tarkaanfii jalqabaa erga fudhattee sa'aatiiwwan muraasa booda dubbate. Walgahii kamisa darbe waa'ee dhukaasa dhaabuu ilaalchisee hooggantoonni Awurooppaa waliin Paaris keessatti taasisaniin booda Ruubiyoon jimaata kaleessaa gaazexeessitootatti yeroo himanitti amma baay'ee dafnee murteessuu qabna waa'ee guyyoota muraasaa dubbachaa jirra. Kun kan raawwatamuu fi dhiisuu isaa dubbanna jechuun kaahiram. Yoo kun hin taane ta'ee gara fuula duraa qofatti tarkaanfanna jechuudhaan waa'ee marii waraanaa dhaabuu dubbatan. Waliigaltee nagahaa taasisuun rakkisaa akka ta'eef ifaadha haa ta'u malee ammoo yeroo dhihootti akka raawwatamuu danda'uuf mallattoon mul'achuu qaba jechuun dubbateera. Tiraamp osoo deebi'anii aangoo hin qabatin dura sa'aatii 24 jalqaba pirezidaantummaa isaanii keessatti lola kana akka dhaaban dhaadachaa turanillee haa ta'u garuu hanga ammaatti ji'oonni lakkaa'amaniiru. Yaadni Ruubiyoo kun yeroo haleellaa Raashaa Yukureen irratti raawwattu itti fufee jirutti kan dhagahame yoo ta'u jimaata kaleessaa pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskii maxxansa X irratti barreessaniin Raashaan haleellaa misaa'elaa raawwatteen namoota 2 jalaa galaafatteerti jechuun ol iyyannoo isaanii Doonaald Tiraampiif dhageessisanii jiru. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin akka waraanni bara 2022 jalqabe irraa kaasee biyyoota lixaa fi keessattuu Ameerikatti meeshaa waraanaa fi humna namaa kadhachuu irratti argama.